Rabbiin danda'a akka kan koo kanatti milkiidhaan isin haa galchu. Jalqaba irratti gaafan biyya kana dhufu hijaaba akkanaa ofirraa hin qabu, islaamummaa hin qabu. Bas alhamdulillah rabbil aalamiin. Rabbiin milkiin na galcheera. Hunda keessanuu rabbiin duniyaa fi akhiratti isin haa milkeessu. Isaan sudhaan jiraattonni Yuunaayitid Amaraatii warri taatan hundi keessanuu naaf galatooma hundi keessanuu. Karaan addaan fagaatullee karaan addaan hin fagaatiin yaada wal bira jira. Sila miira keessa galee viidiyoo waraabuu dadhabe wallaahi. Garuu farragaagee dirqama waraabuu qaba waan jirudha. Hundi keessanuu galatooma. Yeroo dhiyootti dammu gammachuu caalu inshaallah abbaa manaa koo bira sin argitu. Anas sababa godhee rabbiin maatii koos naaf haa qajeelchu. Du'aayii godhaadha. Qabsoon kiyyaa miidiyaa irratti osoo hin taane lafa irrattis dhimma itti fufa isin du'aayii dhuma nuuf godha. Waljaalachuu badhaafamni rabbiif jecha haa eeggannu daangaa rabbiif nabee jecha rabbi isaa nu halkee galata isaa galcha akka nu kennu jaalala nabee jecha gamna gameessicha ergamaa insiif jenne nu badhaaftee diini rahmata keetiini. Waan miidiyaa irratti na dhiisame. Ay. Amin. Sabi dito ko. Bagay si Ipis. Ay, inshallah bismillah. Saya dari Rabat. Amata kediti. Dagaan jirtu. Dagaan jira nuure inshallah keessana sunne itti dise. Daayir no kusasa. Inshallah ni torki geti tu sabit. Ay, inshallah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. معناه بلوما دوبة إله سورة العمران بندو كرائه آيات براجل كبيشنينه يا إخوة الإيمان كيف دوكائه أتي سبليس كرمو وليتي وبلوما جتون بردلو تنسين يومي سين لا إله إلا الله انتين فرومن اللين جروبا فدمان تين جتكو تيمتي كان جد إلهي إنه ليس من أهلك جت صادقه نبني دوبة ميه في المنى بنوحي أبراد التي فرق المنتين دبتين كن جبدو تهودا والله يونا من انفرومني انجرودا قاهي على نبيك خير خلق الله عدوين تكم ما دبوك نهواها قرانتو كم نمالي تانا قوا ربنا دام ففجه الرانو دواها اوتو كرانجرو مالي تانا بواها نمو ديني كنا والتاتي زواها قرو اسلام ما بكدا بقواها سببني ديني كينيتا يفاندوا قدو مسلمو تادا بخواها نبلو ما نمنا لسادو فقوان تاني أركدوا نعوذ بالله على نبيك خير خلق الله إيه صلاة قبرين خوا إيماني متى نوالم يزف مكاني هو إنجي فنو ترتبلو ماني هرمكينا موتوران قبل نتاناني أكاسيك إن شاء الله أستاذي يسندرو فتا إن شاء الله ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله جزاك الله خير ربي سر عجالة بارك الله فيك الفات thank you ما شاء الله يلا توما ما شاء الله كيرو مرسي غاجرا كاسما ياكي ما شاء الله ديما جيرو يرا مناتي غلا جيرو دوبا فندرا مغارتي ميشا بابنغر سيف نمالي دوبا فندرا ماكينا جرا ماكينا والفقادا رنگا دم بابتو دوبا جرا جرا غارتوني كرا تاو جرا خلو افوران على تلي غروانا ستيما الحمد لله دو كدمنا مي ما ماكينا بروفول والله دورا جبرسيني جودا इधर ला कौन सा तो बर्रे सारा घर चाल ओए बर्रे जी मैक्सिमम नंबर है नमक को
Ustaz Farhan. Sagaleen ko. Sagaleen ko jira miti. Sagaleen keenya jire sagalee keenya malee. Isti bilbilicha laali mee bilbilicha laali. Irraan laali bilbilicha ilaali. Ilaali. Argite? Ayye. Sinasa masti jo Haidar. Haidar. Haidar ilmu nasa. Dirqama keenya baataa jirra malee. Abshira. Asin seeni battanii mul'ata. Aufinu jedha kaabbaatti taane jaamu masimbira keessatti jenne. No, dirqama. Isin qabdi sun malee eenyu qabdi. Inshallah jazakumullahu khairan. Akkasi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roti sama wai jechuudha. Yookiin viidiyoo achiin qabinaa inshallah ti. Yookiin viidiyoo cufaa yookiin laayibirra. Baanoo chaarjii irra goonaa be. Bakka akkas godhaa yoo bakka sana viidiyoo agarsiisuun barbaachisaa miti inshallah. Talaa kulli ala akkasii. Ustaz Farhaanis mana nu banaa yoo firii taatan achi boqannaa. Mana nu banaa isin yoo inni taatan achi boqannaa. Xiqqoo waan danda'u natti fakkaatu mana. Oromo weellisaan Kadir Sa'id jecha weellisaa Kadir jechuudha weellisaa Kadir yaa Oromo na yaalchisaa nan dhukkubsadhee na yaalchisaa osoo jedhu osoo na dhaqqabaa jedhee iyyuu Oromoon tokko osoo isan dhaqqabin du'e seegale ani garuu gaafii tokko isinii qaba mee warrumti har'a jechuudha Kadirin du'a weellisaa Kadir post gootan kun du'u isaatiin rape jettanii warri RIP jettaniitiin gadi lakkistan kun jechuudha mee meeqa keessantu akkatti gaafa gargaarsa isaa wal fakkaattanii bifa qindoomina qabuun akka ammaa kanatti breaking news gootaniitiin mee meeqa keessantu post godhe mee of gaafadha keessa deebi'a erga post ta'e immoo gargaarsa inni deeggarsi inni barbaadu santi meeqa keessantu mootu isa qarqaaruudhaaf immootu post godhame meeqa keessantu immoo qarqaarsa godhame irratti immoo hirmaate lakkisaa yaa Oromo mee gaafa duuni haa wal oolchi gaafa duuni waliin oolchinu gaafa lubbuun jirru mee wal haa gargaarru quba walitti qabuu dhiisati mee quba wal haa qabaannu yaa Oromo kun by the way waan guddaa nama barsiisa nama tokko erga inni kufe erga inni dadhabe erga inni harka kennate booda dhibetti isaa ta'u rakkotti achi booda nama san hin gargaarra jechuun gargaarsan ta'u abadan ta'uu hin danda'u mee waan kana birraa gammadii dubbatee ture I think mee weellisaa Oromoo karakkatee erga inni dhibamee sirrirratti galee du'uuf dadhabe booda harka kennatee kufe booda kaleen isaa tiruun isaa hojii dhaabe booda gargaarsa Oromoon 100 takka 200 gootuufiin mee weellisaa du'arraa oole weellisaa dhibee sanarraa damdamatee fayyee aartitti deebi'e tokkocha himaame garaa nama nyaata.